Abdiisa Modi. tokko Dada. lama Saba. lama Lama. sadii Sadini. afuri Awai. shani Sani. jaha Dada. torba Robo. saddeet Sete. sagali Sagiki. kudhani. Yes, shukra. Habibi. Kalole. Ashi, rakuni. Toko, Dada. lama, Lama. sadii, Sadi. afuri, Afiri. shani, Sani. jaha, Dada. torba, Robo. saddeet, Sete. sagali, Sagini. kudhani. Ukari. Yalla hatti bosa he. Yalla. Nanunggat, nanunggat. 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 Oh, hina nanunggat. Oh, hina. Hina. Nanunggat ka, sira. Bah. Abdiisa Modi. tokko Dada. lama Saba. lama Lama. sadii Sadini. afuri Awai. shani Sani. jaha Dada. torba Robo. saddeet Sete. sagali Sagiki. kudhani. Yes, shukra. Habibi. Waa abdiisaa kiyya agartanii jirtanii lakkoofsa barachaa jira jechuudha. Abdiisanii lakkoofsa afaan oromoo jechuudha. Tokkoon kudhanii barsiisaa jira agartanii jirtan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba jecha. Egaa ka har'aadha waan addaa qabadhee dhufe akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyya faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Warroonni ta'aa jirtan immoo hedduu takkanaa galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu akkuma argaa jirtanii abdiisanii lakkoofsa afaan oromoo lakkoofte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sammuun daa'imaatu daawaa baay'ee qabattee watti manishii amma afaan arabaatirra afaan keenya irra beekamu caan dhugaa dubbachuu jechuudha. Maaliif ani ittiin haasaasi waasa hin jedhisu hin jedheen ani hin jedhu san hin jedha jechuudha. Garuu lachuu hin beekaa. Amma afaan oromoo kana lakkoofsa kana kudhanii amma lakkaa jechuudha. Akkuma argaa jirta viidiyoo irratti jechuudha. Innaa taphanna osuma taphannu akkasitti waraabne jechuudha. Innaa hin beekaa. Abaacadas yeroo tokko tokko of jaja malee hin jedha. ABCD illee yeroo tokko tokko hin jedha. Yeroo tokko tokko immoo of jaja jechuudha. Ofis jajuu kana hin guddisaa beektanii. Innaa abdiisaa ofillee jajuu hin guddisti malee osoo sirritti faawannoo jedhee ani ofii kiyyattime sirritti qabata jechuudha. Waanan godhi jedheen afaan oromootiin hin godha jechuudha. Yookiin rafisoo hin jedhee hin rafaa, yoo na dhungadhu jedhee na dhungataa, yoo hin deemu jedhee hin deema, yoo hin taa'a jedhee hin taa'a hin beeka jechuudha. Wanna natti himu hin beekaa jechuudha. Dhaqii fidisoo hin jedheen saffidoo hin jedheen saffuudhoo hin jedheen hin beeka jechuudha. Maaliif isaan daa'imti gaafuma afaan keetu taasofte hin baratti hin jedha dhugaa dubbachuu. Annaa akkasiin hin jedha. Abdiisan akkasitti lakkoofsiisaa jirra haa barattu. Gaafa ishiin lakkoofsa kudhanii kana fitte immoo abaacaadatti hin barsiisas hin jedha. Abaacaada sama gisee tokko tokko hin jechisiisa jechuudha. Innaa gaafa tokko immoo abaacaada jedhee waraabes ni fida. Innaa akkasiin hin jedha haa barattu kaa maaliif nuti afaan keenya nu haa gurguddatu hundee bakkuma hundattuu beekame afaan oromoo kun bareedadha. Akkasitti barsiisaa isin hin jedha. Ani abdiisaa barsiisatan jira isin hin jedha. Innaa akkasiin hin jedha. Rafisoo hin jedheen hin beeka rafii kaa'ii hin kaana shaaworii seenna hin jedheen hin beeka. Uma hunda beeka jechuudha barachaa jira. Anatu cufaa sirriitti naasofne malee osoo sirriitti faayittaa ta'e sirriitti qabata jechuudha. Daa'ima qabatti. Daa'imti sa'aatii kanatti nama waa hunda barsiisanii hin qabatti jechuudha. Innaa kanaaf hin irra abdiisaa fataa sanaa goonee abdiisaa wajjiniin fataa sanaa jennee jechuudha. Akkuma agartan kaa'ii abdiisa nama guddateertilee akka gisee duraatii miti warroonni
yeroo xiqqoo san beektanii fi amma beektan immoo Abdiisaan dargaggeessa ta'ee jira. Amma nama 30 qofa naasoqaa isiniin jira. Kan warri micoo qabdanii natti 30 barbaadan kottaa natti 30 isiniin jira. Warri micayyoo qabdanii isiniin jedha ishee faaxochii warri qabdan kottaa. Ani maammadoon qaba. Maammadoo tokko nan qaba jechuudha. Akkasii isiniin jedha kan maammadoon kiyya kunoo lakkoofsa Itoophiyaas barsiisatan jira. Amma waan hunduma isaatu nan barsiisaa kan biraa galutti jechuudha. Inni akkasii isiniin jedha obboloota koo barsiisaa haadhuun barattu dhugaa dubbachuu jechuudha. Duraan micoo xiqqoontu nama hin beekti beektanii lubbuu tiyyaa onnee tiyyaa akkasii isin jaaladhaa akkam jirtu hin beekti beektanii micayyoon warraasnu jechuudha. Ammallee hin jetti hin beekti garuu sirriitti yannoo hin jettu malee hima beekti kanneen jechuu hin beekti jechuudha. Yeroo san immoo sirriitti itti himne waan ta'eef malee osoo sirriitti itti hime hin qabaatti jechuudha. Akka Abdiisaa itti natti hin madaqxi garuu waliin hin rafnu ishiin jabduudha waan ta'eef kaa. Innaa akkasii ni jedha. Kanaaf afaan keenya illee haa barattu jechuudha. Garuu namoonni tokko yoo barattee akkas minamna ta'a maal haa baratanii maal rakkoo qaba. Maal rakkoon isaa maali waan badaa hojjennee bee cubbuudha bare. Cubbuudha. Namarratti cubbuu ta'a jechuudha. Waan badaas gochuun gaarii miti. Afaan immoo hundumaa namni yoo barate bareeddudha jechuudha. Nama fayyada waan ta'eef. Annaa akkasii isiniin jedha akka Abdiisaan ta'e lakkoofsallee kun takkaa jirti. Of jaja malee mee kana caala jedha. Of jajiisa guddata beektaa. Maaliif of jajiisa guddata beektanii? Waan hin jaalatu. Kaameraan jaalatu. Abadda namni takka suura baqqaa gizee amma uffata uffatee dhufan yoo suura nan kaasa jette siifis sarmu jechuudha. Nama sarmu suuraan jaalatu. Xiqqishuma araashii ta'eetuma suuruma kana jibba maaliif akka jibban beeku ijoolleen tuubanii hin jaalatti garuu inni hin jirtu yoo inni isaa moobaayilitti qaban ol jedhee fiigaa mati yoo lafa irra gangalata malee kaameraa hin jaalatu jechuudha walumaa galatti. Innaa akkasii isiniin jedha kanaaf of jajaa jechuudha Abdiisaan kaameraa hin jaalatu yoo ati viidiyoo ilaalte yookiin arraba baasaa koyittaa baqaa yookiin mataan gajjedhaa hin sarmu jechuudha. Maaliif kaameruma jibba inni jechuudha. Daa'umma sumaa xiqqishuma taatee jechuudha kaameraa jibbiti. Maaliif akka ta'e hin beekan. Innaa akkasiin jira obboloota koo kanaaf Abdiisaan of jajuu guddistii sababa saniif of jajuu guddistii jechuudha. Kanaaf kaameraa waan hin jaalanne malee waan biraati miti. Innaa akkasiin jira obboloota koo akkasuma immoo warroon isinitti tolee viidiyoo kana laayikii naa godhaa sheeris naa godhaa akkasuma yaadaa fi qeeqawwa qabaattan immoo komentii irratti barreessaa akkasuma siif haa guddisuu jedha hundi keessaniyyuu kan mana kiyyaaf immoo harawataa sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taasisan jira. Abdiisaa siif haa guddisuu naan jedha mashi. Annaa akkasii isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jaalladha.